Egaa duraan dursee biriij miidiyaa galanni keessan artii haa ta'u dirree keessan warqinaa dhangala'u yaadni keessan dubbiin keessan kanayyuu haa ta'u oolmaan keessan kumaatama dubbadhulleen garaan hin ga'u waaqni uumaa isin waliin haa ta'u maatii waatiin keessaa waa yaaddan hundi gamma milkisiniif haa ga'u jechuun barbaada. Mana bu'aa dhaqee Amaariffa kana yeroo san baay'een beeku. Sidaamanii nafsi maal jechuutti amata yadarsaachuu jedhee biraare. ይሄውና አባቱ ነው የሚለውና እኔ ወይኔ ነምበዴ አማርኛን በጣም ይነት ተከበደኝ የደኒቴ ማነ ያላን ጌስኔ ደ እሺ ጌስኔ ደ እናኒ ጌስና ነው ደ ታውዲ ደ እንዱናኒ እርገዱ ጅጅራ መንቀሙ ደ እርገዱ ጅጅራ መንቀ ergadu booda amma ergadu ho akkami egabiyyee seene booda ho akkami itti wayyaa'e siifome cammaan maamana guddata lakkoofsa meeqa kaawwatta lakkoofsa Gitaachoo Raddaa maal jechuudha Gitaachoo Raddaa beekta lakkoofsa cammaa isaa akkamitti beektare nama ajaa'iba hunda caalaa kuttee waggaa 27 duudhiiti akkamiina wallaala nama ajaa'iba hunda waan akkasii tureen naagalee anaayyuu harka fuunee kabajamtoota maatii biriij miidiyaa kun egaa qophii keenya biriij art kan isin bira gahaa turee fi gara fuulduraas kan isin bira gahu dha egaa keessummaa ammas keessummaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'a ammoo keessummaa tokko kanuma duraan beektanidha gosa obboluu komeediyaanii cimaa yookaan immoo nama cimaa tattaafataa kanaan dura miidiyaa keenya wajjin turtii godheera turtii isa waliin goone kutaa saditti qoonnee kan isin biraan geenye ta'uusaa kan yaadattanidha kabajamtoota daawwattoota keenyaa gama biraatiin immoo gosaan keessummaa biraa nu fidee dhufee intala isaa wajjiniin nu dhufeerra intala bareeddu takka akkuma isaa intala cimtuu nuuf qabee dhufee nuuf haa guddattu jecha gara ishee wajjin wal baruutti hin deemaa giiftii eenyu maqaan kee? Siifan Gosaa. Gosaa eenyu? Gosaa Obboluu. Obboluu eenyu? Obboluu Tulluu. Tulluu eenyu? Tulluu Birraa. Birraa eenyu? Birraa Damboobaa. Nice. Siifuun gaa Gosaa waliin har'a keessummaa keenya har'aati. Qophiin keenya itti fufaa Gosaa mee seeni mee silaa manni keeti. Gosaan gaa maatiidha. Kanaafan waliin barsiisnee haaseenyu nuti. Ayyee ka guddaa galatoomadha. Yeroo lammaffaa fi nu affeeruu keessaniif guddaa galatoomaan jedha. Gamanumaan isii fi mee biriij miidiyaadhaan waa jettu hoo jiraate waa tokko affeeruun barbaada. Ayyee. Egaa duraan dursee biriij miidiyaa galanni keessan artii haa ta'u dirree keessan warqinaa dhangala'u yaadni keessan dubbiin keessan kanayyuu haa ta'u oolmaan keessan kumaatama dubbadhulleen garaan hin ga'u waaqni uumaa isin waliin haa ta'u maatii waatiin keessaa waa yaaddan hundi gamma milkisiniif haa ga'u jechuun barbaada. Ogeessa kaameraa keenyan immoo waan gabaabaa tokko waan jettu hoo jiraate. Ogeessa kaameraa artii keenya jabeessuu malee hin beektu ammeenyaa rabbiin siif haa dabalu qabeenya irratti qabeenyaa gara tolmaanni milkiidhanii taate ergisiisa fi fichisiisa konkolaataa tajaajiluun biyya keenya duraanis jaboodha jajjaboo ammas rabbiin siif haa dabalu jabeenya. Amileen barbaachisa siifoo sirriitti jechuudha. Obbo si bira ga'eera galanni kee kan duraan tattaafachaa turte har'a eebban sii deebi'eera. Baay'ee ogeessa kaameraa keenya Boggaala yeroo baay'ee namni duuba jiru baay'ee hin ka'u har'a kinoo namni cimaan si kaaseera nus kallattumaan carraa kanatti fayyadamnee si galateeffachuu barbaanna hamma turtii keenyatti Boggaala Habtaamuu wajjin kan turru ta'a bagana yaadachiiste sana yeroo hunda ogeessi kaameraa iddoo baay'eetti waltajjii irratti illee haa ta'u ogeessi kaameraa hin galateeffamu kanatu amma ta'e natti dhaga'ame jechuudha. Ogeessi kaameraa hanga hin jirretti waraabbii waraabuunis hin danda'amu. Yeroo baay'ee ogeessa kaameraati gaa kilippii garaagaraarree editingii gochuun akkasumas guddinaaf dagaagina aartii Oromoo keessatti shoora olaanaa taphachuu kan danda'u ogeessa kaameraati. Kanumaaf gabaabatti
galateeffattu barbaadetan siifanii. Ayyee. Mee siifanii ka akkamitti akkan guddise mee abbaan kee akkamitti si guddise osoo jetteeni isuma safuu fi duudhaa eenyummaa Oromoo kana keessatti atumti osoo gaafattee isatti deemuun keenya nafu isarraa isaa kaanuu jettan ittiin deema. Siifuu irra deebiin baga nagaan dhufte abbee waliin akkami hojii kana tattaafachaa jirta dhagayeera. Iddoo tokko irrattis akka caarraa sittin himne waan tokko isa wajjin yeroo tattaafattan yeroo hojjettan caarraa ilaaluu argadheera. Baay'ees ta'uu baatu innis natti meera akka cimtuu taate akkami jechuun isarraa wayi sheer godhatteeti moo akkamitti artii kana akkamitti jaalattee itti dhufte? Egaa artii kana abbaa kootitti na guddise. Abbaa kootu karaa artii kanatti na fidee waa'ee koomeedii kana na barsiisee waa'ee safuuf duudhaa na barsiisee waa'ee koomeedii kanatti abbaa kootu na guddise. Okay. Kanaaf akkuma sa'aatis tattaafachaa jirta. Na caaltii jedha inni yeroo baay'ee na caala baacii sirriitti hin dandeessi maal jedha dhugumaa? Dhugaa. Dhugaa? Mee irratti baacii mee xiqqoo hin dandeenye kinoo nurratti boos ta'aa jira. Gadi nuu qabimee waan ta'e irratti buusi. Ashikaa yeroo haadha manaa isaa walii wal fuudhu dinnichaa kiiloo 4 bitee gali jennaan dabaaqula 4 bitee gali. Dabaaqula 4 bitee lama walitti hidhee gateettii irra kaawwate dhugaatii dhugaa ture machaa'ee lafa dhee bakka kufetti lama jalaan lama gubbaadhaan garaarra ciisee lakkina irraan kaatanii obboleewwan koo osoo arganii biitti ol fixee kan irra ciisee jiru dabaaqula inni garuu nama seenaa. Machaa'eeti? Narraan kaatanidha. Maal danda'e kan hin qolattamu? Waa gochaa kee hundagaa tokkoon dhiisini hanga dhumaatti akka taphattu barbaada siifanii. Yeroo tokko immoo garaan dhukkubeetii hiriyaa isaatitti bilbilate. Hiriyaa isaatitti bilbilateetii garaan dhukkubee kiniinii qotiyoo bitii na ergedheen. Qotiyoo? Angsaa sangaa'e? Qoy kiniinii qotiyoo mitii qorichi jira dheetii shaburri 3 daabboo kochi sana bitee ergeef. Baxabbatee dhugeedheen. Gosaan baxabbatee dhugee yeroo xiqqootu ilaalu garaan amma kamana daarigga. Itti bilbileeti maali gurbaa yaa garbee qoricha maaliin na ergite garaan duubatti dugdi fuulduratti na darbeedheen. Namni si biraan jiru jennaan oo jiraate maal naa godha reedheen. Irra si adeeman ga'ennaan bakka mirra deeman amma mataa dhiitee amma immoo kan mataa dhiisan sun jettee erguu fidheen. Obsi. Amma osoo jechuun baay'ee hojiin koomeedii yeroo tokko namoonni tokko kennaa addaa qabu jechuun akkuma siifuu jechuudha. Achumatti ilaalanii achumatti waan ta'e kan namatti buusan jira. Anarratti osoo darbadhu siin jedhani yookaan darbadhu siin jedhani maal darbattu fuula kiyya ol qabsiisa. Kuni ka maaltu jira seete suni waltajjii irratti kan darbatamu. Maaloo? Ogeessa gaazexeessaa irratti siifoo safuudhaa mire hin darbatamu mire. Na of kolchitanii? Yoo darbattellee ammas daddabalee anuma irratti darbadhu kan kootu baay'ee jira waan ta'eef anuma irratti haa darbattu. Naalloo isin jechaa jira. Baacaan kiyyaanii tokko immoo yeroo qabsoo sana gaba baay'ee dura sodaata ture. Yaadatta yeroo qabsoo bara kam jechuun yeroo dhiyoo kana jechuudha. Daa'ima waan taateef jechuu kooti. Yeroo qabsoo wayyaanii. Ammatu dura sodaata. Nama baay'ee dura sodaata ture. Inni sodaata? Yaaddoodhaan kiiloo 15tti gadi bu'e. Amma magaalaa deemete birdilibsii qorraa isa jedhamu sana abbaa kiiloo 12 bitatee gale. Kutaa isaa seenee rafee abbaan isaa hanga isaa ajaa'ee dadhabee yeroo dhaqee ilaaluu dafni jeekaa 2 guuta. Maali gurbaa galaana sitti cabsee moo jedheen. Lakki abbaa birdilibsiin qabsoo caala ulfaata jedheen. Kiiloo meeqennaan 12 jedheen ati meeqennaan 15 jedheen. Jennaan akkas taanaan jala bultii ayyaana warra abbaa waggaa 27 kabajaa jirta. Kiiloo 12 kasi baachisu maaliif mirga keessiin kabachiisu dhugaan jirtus tanaa fi tanaa yoo wal taane waliif taana kan dide immoo akka galaanaa irra dachaanaa. Baacaan kiyya inni tokko kanaadha. Inni tokko immoo namichi tokko baay'ee guddaa jaalata. Jennee shabalaa jedheen. Kanaan?
Shabbaa keetii biyyeen abbaa kee harka isa nyaatu anti atalanaan jettaa jedhee. Shabalaa jennaan atalanaan jetta. Yeroo tokko immoo mana bu'aa dhaqee Amaariffa kana yeroo san baay'een beeku. Okay. Sidaamanii nafsi maal jechuutti amata yadarsaachuu jedhee biraa ይሄን አባቱ ነው የሚለውና እኔ ወይኔ ነንበዴ አማርኛን በጣም ይነት ተከበደኝ የደኒቴ ማነ ያላን ጌስኔ ደ እሺ ጌስኔ ደ እናኒ ጌስና ነው ደ ታውዲ ደ እንዱ እናኒ እርገዱ ጅጅራ መንቀሙ ደ እርገዱ ጅጅራ መንቀ ሲላዱ ኤጋ ጅጅራ ማልጋ ማልተ ይቆንዳል Sittaatolu dhugaa rabbi yaada keeti gaa erga du'e immoo jijjiiraman qabu erga du'e booda amma erga du'e hoo akkami ega biyyee seenee booda hoo akkami itti wayyaa'e sifan kamee eebbani miidha darbee waa'ee keenya gaafachaa ture akka walaloo hedduu qabdu akka baacoo hedduu qabdu eebbatti maan ture akkasumas ogeessa kaameraa keenyatti maan ture walaloo keetirraa walaloo muraasa wayii osoo hin dheerejjin eebban walaloo ishii dhaga'uun qabachaa ture. Har'a waltajjiin kun keeti kunoo innis harka kennachaa jira. Calliseera. Waan qabdu keecha buusi. Wala loon kiyani tokko ndaaqoo gurraatti awwaalan barataa keenya burjaajessu hojii warra gizii kanan dhaloonni qubee akka dhageessu nuti galgalaa ganama yaa waaqa uumaa jennee rabbi kadhachuu malee gizii kana hin beennu abaarsas ta'e qileetti nu geessu waaqni aayyoo waaqni abboo waaqni guddaa waaqni xiqqaa jira kanan laga gama nurraa haa fageessu kan jedhu wala loon kiyani tokko inni tokko immoo dirree waloo keenyaa jira falaa fi faloon tokkummaa hiyyeessa hin jedhu sooressaa jaarraa 21ffaa bara dhaloota qubee kana sirrii fi dammi tokkummaa keenya tasuma akkamiin bittinneensaa dhiigni fi lafeen gootota keenyaa jabina milkiidhaan nu jabeessaa garbuu yeroo gale simbirri akkamiin bittinneensaa amantaa fi kutaa walitti nu buusuuf yaalii guddaa gaggeessu keessaa falaa fi falfalii irratti hin hojjetu hortee kun wal dhageenya na dhageessaa kan jedhudha. Inni tokko immoo Finfinnee dhufeen qo'adhee seenan hin burkutaa'u na dhageessaa nuti ijoollee abbaa gadaati jennee waa kannaa lagaa fi gandaan maaltu adda nu fageessaa kana ta'uun dhaloota egeree boruuf walitti dhufeenya hariiroo oromummaa keenya addanan laaffisa hammeessaa kan jedhudha. Inni tokko immoo Seefuu nu tursiisishi. Nice. Natti toleera baay'ee jechuun cinqabina haara galfadhu natti toleera. Maal inni taa'ee silaala ati maa dadhabda? Walaloo ammanaaf jechuuf jette kana hin dagatini anan gaammaa jette baay'ee namatti tola baga nagaan dhufte irra deebiin natti toleera. Ati mucayyoo naa boqottu. Ayyee ka boqottu eega jettanii boqottu. Ani amma siifoon nama cimtuudha nama baay'ee gorsullee nama na dhageechuudha. Artitti akkan guddisullee na hubatte artiin maal akka ta'e illee na hubatte namoonni amma artiin maal akka ta'e si harkatti tuffatanii yeroo baay'ee wanti nani yaadadhu haadhumti ishillee karaa artii fiduu kiyyaaf artiin akka waan badaa ta'e akka waan bu'aan buusni ta'etti ilaalaa kan turtedha. Anis xiiqiisanii beektaa siifoo karaa artitti akkam fiduu kan na taasise. Siifoon karaa artiitti dhufuu qofa osoo hin ta'in waanuma barbaachisaa ta'e kitaaba tokko guutuu qo'adhu jedhamnaan qo'attee shamaddaduu nama danda'udha jechuudha. Aartiin maal akka ta'e humna akkamii akka qabu kabaja akkamii akka qabu ni bartee waltajjiittis gaafa baatu aartiin hammam akka nama gammachiisu akkam akka uummanni namatti gammadu ni bartee jechuudha. Kanaaf hojii baay'eedha kan qabdu hojii ishiin qabdu keessa miila darbee dhuma seenii yaadachiisan ture koomedii karaa fiilmitti fiduudhaaf deemtullee ni jira. Sanimaanni yeroo tokko haaruma rakkoo diinagdee irraa wal qabatee
akkuma duratti baay'ee kaameraa ogeessa kaameraa wanta kabajeeffan qaba. Yeroo baay'ee isaanii kan miidhagsu. Hanga hojii kee hojjettee ogeessi kaameraa waraabee edit godhee itti dadhabee yeroo kiyya maallaqa na barbaachisa dadhabee eegodhee waa guddaa na barbaachisa osoo hin jedhin editii dhageettii gurraa barbaachisa akkasumas dandeettii barbaachisa. Sani kan si baasu, sani kan uummanni illee akka si taasisu callistee oodiyoodhaan hojjettee gaddisa taanaan namni si beekus hin jiru. Hojiin kun eenyudha namni adda baasu hin jiru jechuudha. Mee kan hojii ol qabsiistee wanti na kaasu jechuun yeroo hojii hojjettu mudannoo kanaan duras waan baay'ee natti himteerta. Namoonni tokko yeroo amma namni koomedii kallattii baay'een hubata. Koomediin himtuyyuu parpazii yookaan immoo sababa hojjetamuuf qaba, ergaa dabarsuu qaba, akkasumatti kofalchiisuuf qofaa miti. Namoonni tokko akkamitti hubata yeroo irratti baachuufaa namni muufatu faan jiran? Jira namni baay'ee muufatu waltajjii irratti amma gaafan baacoo taphadhu namni baay'ee muufatu baacoon tokko. Aadaan teenya baddee aadaan abbaa faaddee aadaa balleessanii keessattuu shamarranii chaapistiikii jedhu afaan dibatanii kana qofaa miti yemmuu surree ta'ee nurraa fudhatanii qamisii nuu kennuuf ka'an kutatanii kana qofaa miti nyaara saaddatanii safuun oromtichaa maal akka ta'e gongumaa dagatanii kan jedhu jira. San irratti komii baay'ee kaasaa turanii suni oromtichi kan nyaara addatte tuni akkas jedha safuudha. Nyaara addachuuni akkasumas immoo akka aadaa warroota ammaa kana ta'eeti malee surreen hin uffatamu ture waan akkasii kana irratti komii baay'ee kaasaa turanii jechuudha waltajjii irratti gaafa waan akkasii kana taphadhu yeroo irratti baacu namni ergaa isaatirra jechuun dhimma uffataa jechuudha. Kottume namni waltajjii beeksisaa ta'uu koo hin beekne illee jira. Waltajjii beeksisaa fi DJ namni adda baasee hin beekne jira. Gurbaan DJ kottume as kan jettu jirti dubartiin. Irris kottume as. Maal jechuudha minaan? Maal jechuudha mee jecha kana hiikii an jedhu jira. Hin muufatu kara muufitti deemu jechuudha. Kan ammoo ani dhaloonni egeree boruu safuu fi duudhaa eenyummaa ofii akka baruu safuu maalinni duudhaa maalinni kasiin jedhu jira. Dabalata kanaati irratti saayinsiin aartii jira jechuun baay'ee aartiin art for social purpose and art for art's sake wanti jedhamu jira. Aartiin tajaajila hawaasummaatiif, aartiin immoo aartiidhaaf wanti jedhamu jira jechuun kuni too much broadidha wantiin isaa bal'aadha. Amma gara koomeedii yoo dhufnu koomeedii amma fakkeenya namni baay'een koomeedii saataayir jedhee hubata. Saataayir jechuun akkeessuu qofa akka ta'etti hubata. Garuu sana qofaa miti. Akkeessuu jechuun waan ta'e ilaaltee yookaan siyaasa wayii akkeessuu yookaan immoo abbaan ta'e akka waan ta'e godhe akkeessuu. Innis gosa koomedii keessaa isa tokko namni baay'een garuu na akkeessa waan jedhuuf waan mufatu natti fakkaata. Garuu akkeessuu qofaa miti amma ati fakkeenya amma yeroo kanaan dura waliin taphanne akkeessuu qofa osoo hin ta'in akkeessuun akkuma jiruttis ta'e wanti of keessaa maddisiistee gama akkeessuu fakkaatuun wanti fiddu jira. Akkeessuu qofaa miti jechuu barbaade tanaan miti. Namni baay'een waan akkeessitu wanti fakkaata. Kaleessa kaa akkuma amma mudannoo wayii jira kaleessas waltajjii irratti. Akkuma ati jette ani yeroo tokko akaakayyuun kiyya abbaabbaan maal fuuta jennaan abbaabbaan nan fuudha jennaan maal fuuta naan jennaan fuudhuun barbaade eenyu fuuta Oromoo. Gurbaa akkamitti Oromoo fuudha akkamitti sanyii kee fuuta naan jedhe sagalee kanaan jaarsi wayii nyaata nyaachaa jira waltajjuma irratti. Wannooni warra jaarsaa kana irratti ofii dargaggeessa nurratti hojjetaa irratti argitee jedhee taa'inaati foon nyaachuu dhiisee anjinaatti hima beekta. Ani garuu tapha taphachuu kooti jaarsicha aaree jira battalumatti aaree jira. Kun haamilee kennanii gaafa akkasii kolfanii maal jedhan hiriyaa cinaa jiruuni.
Gurbaadhaan wannoon ofii dargaggeechaa nurratti hojjetaa jirti dhageessee waliin jedhanaanis naagaleetuman maaliif yeroo baay'ee amma gaafa waa'ee shamarranii akka wanti umriin ishii waggaa 500 buna guyyaatti jabanaa 9 dhugdi maali jabanaa 9 siniitti gaafa fiddummoo sinii 40 dhugdi akkoo maali maaf akkatti buna dhugda jennaan 40 mana abbaa kiyyaatan kabajaa jiranaan jette kunis ergaadha 40 abbaa maal akka ta'e akka baranii fi waa adda ta'eeti miti namoonni immoo kanumaayyuu akkas mirga haadholii tuqaa jedhee komiistitti kaasus jira kasi komatus jira namoonni immoo baacoon maal akka ta'e aartiin maal akka ta'e namoonni beekan immoo jiru. Namuma guddaa fakkeenyaaf namuma hoggansarra jiru tokko irratti gaafa baacoo taphattu si hubatee kan dhufee si badhaasee jabaadhu si jajjabeessee nas cinaa jirra kan jedhu jira. Innumti immoo aartii keessa yeroo baay'ee maaltu jira inaaffanis jira gaafuma tapha caalbaasii jedhamu kana taphachiistu taphuma caalbaasii kallattiidhaan jiru kana aanatu caalaa keessa taphni hin gaggeeffamaa mire. Tokko kuma 40 baasee tokko kuma shaffidee ana fudhatee gala jedhee kan lola kaasu jira. Yeroo tokko na yaadadha karaa jamaa kanatti maallaqaan abbaan humna qabu fudhachuu qabaa gaafa jennee murteessinu. Ana fudhataa jedhee tokko maallaqa qarshii 5 lafa godhee suuraa acheeti hin fudhattu anatu fudhataa irratti. Maal inni wanti nani namicha sinirraa hubadhe meeshaa asirraa fuudhee fidee intini irra teechise xarapheezaa kana irra teechise meeshaa fidee akkanumatti teechise micaan caalbaasii sodaachisuuf waa sanaaf hin galle micaan caalbaasii taphachaa dorgomaa jiru kana dhiisii jedheen kana kaasii jedheen ani jedhe kanaanii miti lama yoon wareegame isee hin galu maallaqaan yoo na caaltee fudhatta ta'e dorgommiidhaan yoo ta'e fudhattee galuu dandeecha. Waa biraatiin humnaanan fudhadhaan hin danda'amu waan akkasii uumame booda garuu mijumti sun injifatee fudhatee galee naannoo hanga 100,000 meeqa. Yeroo baay'ee caalbaasiin hanga 200,250 an deemu jira. Kuuwwan maal godhuuf wanti jidduu san keessatti hubadhe ani amma waa hedduu na mudata yeroo baay'ee waltajjii irratti. Arrabas danda'ati. Wal makee dhufatee isuma Oromoo dubbata isuma saba kooti jettu aartitti gufuu ta'uudhaaf kun deeggaruu gaafa deemu akkasitti kan qabu jira. Isuma gaafa caalbaasii taphatamullee gaafuma maallaqa kennuuf yaadamullee kun kan jeequmsa uumee waltajjiin suni akka jeequmsi ka'ee bittinnaa'u taasisu jira. Kuuwwan immoo aartii keenya cinaa dhaabbannee jajjabeessina. Weellisaan facaafatee yookiin qotatee hin qabu uummatuma isaa qabaa cinaa dhaabbachuu qabna aartiin nu ilaallata ilaallachuus qaba jedhanii namoonni jaalala aartii qaban seerumaan si gargaaruu barbaadu jechuudha. Kuuwwan immoo yeroo baay'ee ammaani kan faallaa kan gufuu ta'uu nu badhaabetta gaafa nu waltajjiittis. Kana kaasee akkuma duraatis kaaste aartii for social purpose yookaan immoo aartiin tajaajila hawaasummaaf kan jedhu sana yoo kaasnu yeroo baay'ee ispeeshaalii aartiin gara koomeedii kanaan dhufu wanta nan tuqinaa jedhu tuqee darba yeroo san immoo maafan tuqameen jira jechuun kana tajaajila hawaasummaaf gaafa jennu aartii gaafa tajaajila hawaasummaaf oolchinu wanta tuqamuu qabu tuqne akka jijjiiramni dhufu yookaan immoo amma namni aangorra jiru tokko aangoosaa seeraan uummata tajaajilaa hin jiru yoo ta'e sana tuqxee yoo itti himte namni fudhanne jira namni fudhatu jira. Amma fakkeenya koomeediidhaan yookaan aartii biraatiin siyaasa kiritisaayiz gochuu dandeessa. Waan biraas wanta soosaayitii keessatti jibbamu kiritisaayiz gochuu dandeessa. Akka jijjiiramuuf jechuudha. Egaa aartiin tajaajila hawaasummaaf yeroo jennu yeroo tokko hanga lubbuun si dabarsutti illee hin deema. Kun immoo itti amanamee waan hojjetamudha. Yaa nama mudataas hin jechuufan. Gama biraatiin immoo kan bashannanaaf hojjetamu jira. Maaltu na dhibe jettee yookaan immoo sammuu kee keessaa waanuma jechuun waanuma sitti tole kan irratti taphattu jira. Inni fakkeenya inni aartiin aartummaaf yookaan immoo aartiin aartii mul'isuuf baay'ee namni hunduu aartiistidha.
jireenyi isaa hin waraabamu malee jireenyi dhala namaa hamma dhalatee guddatee maal ta'ee waan namni tokko godhee darbee hanga du'utti du'eellee gaafa awwaalamu aannan kolfa iddoo boochisaatti faamnaamun aartii natti fakkaata namni baay'een yeroo baay'ee natti mufata jechuun namni hunduu aartistiidha kanas hin jedheef jireenya kee hundumaa kufaatii kee ka'umsa kee dhabuu kee rakkachuu kee gaafa teessee xiinxaltu yeroo tokko laayifis bakka aartistik jetta yookaan laayif koo aartii nu jetta. Kana hubachuu dhabuun jira. Sirriidha jechi keenyaa galee jira waa'ee boo'icha kanarratti gaafa dhuftu boo'ichi mataa isaa aartiidha dhuguma jette namni gaafa du'e namni boo'a boo'u tokko akkuma weellistoonni sagalee kiilolummaa baasanii boo'an kan boo'u jira sagalee isaa immoo kan boo'ichaa fi miti maaliif jibbisiisullee jira. Ani badee an fakkeessus jira. Fakkeessus jira isuma jechuudha. Maaliif ani akka kootti namni gaafa du'e boo'anii iyyanii of affannisaa si duraan boolloo dura seenaa waan akkasii sun bu'aan buusu akka kootti. Koomeediyaaniin tokko isarratti fa'in hojjetu amma akkeessu jechuun bakka guutumaan guututti isa akkeessuun tokko. Akkeessuun tokko isa. Waan taajjabe jechuudha. Waan taajjabe akkeessa maaliif anillee yeroo baay'een nani taajjabaa yaa bakkuma du'aa kana gaafan deeme biyyee manatti guduufadhee gala kan jedhus jira biyyee maaliif akka guduufatee galu siif hin galu bakka awwaalaa sanirraa qicee garaa jabaachuuf ta'ee akkas jedhee kan boo'u hunda jaarsi tokko yeroo tokko taajjabeet akkas jedhamee boo'amaa jira taajjabeet kun boo'ichaa mati boo'icha forxoxaa biyyee maal akkamitti biyyee guduufatanii galan waan akkasiiti yeroo baay'ee beektaa maaltu jira akkuma ati jette cidhaas gaafa deemte waa taajjabdu wayii jira. Baay'ee cidhaa fi duutii addan jiru cidhaa fi duutii tokkicha. Cidha gaafa jennu kan dachii kanarratti oduu lubbuun jirru waa hunda qopheessinee maal jennee maatii waamnee firoota waamnee bashannanaaf maal jechuufi malee waa garaagarummaa hin qabu. Inni handachii kanarraati. Sun immoo cidha isa dhumaa jedhama. Sunis akkasumatti affeerran ni taasifama. Warra hiyyeecha ta'etu akkas shiroof waa tokko kikkiidhaan maal jedha malee warrumti qabeenya qabu sirriitti hojjeta. Qeessonni amma yeroo baay'ee qeessota kanas nan taajjaba beektaane. Maaliidhaan nan taajjaba gaafa maaliidhaan taajjabda gaafa jettu gaafa warra dureessaa ta'e sirriitti bakka 50 teechisanii maal jedhama fitaatii moo maal jedhamu teechisanii wannoo dibbee rukuta sun akka maleetti gadoodha gaafa hiyyeessaa akkanatti aariyanii geessanii biyyootti gatanii jiraatu injiru waan ta'eef jechuudha. Anqalaqqalanii. Jarsanii malee namumti reeffa baatullee akkamitti akka ittiin kaatu si ajaa'iba. Yoo hiyyeessate. Yoo hiyyeessate jechuudha. Akka du'a hiyyeessaa qorree jedhu beektaa jechuu marrattuu jechuudha. Yoo jiraatee horiin qalamee maal ta'e akka dafee awwaalamuun barbaadani. Qeessonni mootummaan isaanii jechuudha. Bakka bu'aatti bakka wanti aktingii fakkaatu wayii faabee jira. Intanaa mana coomaa jira miti. Yeroo lubbuun jiru. Jira gaafa namni du'e akkasitti faarsuun sun tokkotu beektaa giiftii mana cuubataa giiftii mana coomaa jedhee anyaate beektaa akkas jedha cinaadha giiftii inni faarsa giiftii mana coomaa giiftii mana cuubataa kan cinaa ani nagarree kan cinaa kan nyaate yaa dubbatu. Nyaate yaa dubbatudha. Maaliif waan akkasii jira. Waan garaagaraa laalta baay'ee boochiisa yeroo baasan. Ani enjoy godha bakka jechuun duuti du'a garuu jechuun enjoy goota nama sirna seremonii awwaalarra yeroo deemtu ani waan baay'ee waan nama kofalchiisuun arga jechuun waan gosa baay'ee argita. Dhuguma jireenyi dhuguma aartiidha si jechisiisa dhugaa rabbi. Bakka bu'aatti illee aartii argita. Bakka bu'aatti illee aartii argita. Innummaan hafu suni yeroo baay'ee kan nyaata fi wanni gaariin qophaa'ee nyaata fi maaliif muddamu ofiisaatii akka nama boru du'a hin qabneetti kan yaadu faatu jira. Dura amma gaafa namni du'e hin gaddita nyaataa miti
waa tokko siif wannoon jedhu amma yeroo baay'ee immoo dur mana bu'aa dhaqxe nama jajjabaadhaa maal akkasitti jajjabeessita kan amma namni sitti dubbatu hin jiru hunduu bilbila ofii qabataa intarneetidha wanti bira namni sitti haasa'u hin jiru. Ani badee namni wetterree namus hin laalu. Hin laalu. Ol jedhee namni si laalu hin jiru. Dur ekeleen akkanatti bu'aa akkasitti bu'aa jira mararamee fi akkas jedhu. Uummanni wal taajjabe amma bakka fakkeessuu dhiise. Fakkeessuu dhiisee hunduu callisee ta'a maatii qofa yoo ta'edha. Yoo namni iyyee jedhullee yoo jiraate maal godhata maamna ta'e. Maali kun maal akkanatti yoo kana be yeroo lubbuun jiru hin gaafanne. Dubartii amma namaaf bo'uu hin dandeessu yeroo kana dubartii dhama maal baasata akkanatti wannoo akka dubartii godhataa kun wannoon hallichaan kun isiin jedhu. Argiteere aartii achi jiru. Aartiin achi jira guutummaan guututti jechuudha. Kanaafuu koomeediyaaniin waan taajjabe iddoo taajjabu hundattu hin mul'isa jechuudha. Hin mul'isa garuu immoo kana gaafa taatu gaafa kana mul'istu yookiin waan akkanaa kanarratti hojjettu ummata biraa komiini dhufuu danda'a maal dhufuu danda'a. Ummataaf hojjetta waan ta'eef koomiis hin dinqisiifantas hin komatamtas amma aartii gaafa hojjettu nama miliyoona tokko biraan geessa ummata miliyoona tokkotu hojii kee ilaale taanan isa kecha 800 yoo si galateeffata ta'e 200 koomiis irratti kaasa. Maaliif jechoota ati fayyadamtu san karaa hedduutti waan ta'eef jechuudha. Kan galuufis hin gala. Ani amma yeroo baachota baddu karaa baay'eetti na jalaa hiiku. Isuma karaa baay'eetti na jalaa hiiku maaliif hiiku yoo jette waasaa kaan hin beeku. Yeroon waa wayitii waltajjii wayii irratti waltajjuma warra kaabinee kana yeroo wayyaanee sana. Nan dubbadha tokko lama sadii omtoomaan fidu nutti yaadus badii barri tokko olii barri tokko gadi jedha. Fuuldura waatu dhufaadha yeroo sanitti waan akkasii kana ati wantoonni ati dubee walaleessitu akkam eenyutu garam deema akkas jedhu gaafii narratti kaasu beekta. Maaliif suni warroonni akkasitti akka nuti aartiin hojjenne akka nuti hin qeegne akkasitti nu kamsaa turan har'oo qabsoofni itti reebamneet har'a geenye isaanuma har'as isaanuma wayna yaadachiiste biran darba garuu biran darbin kaas dhalootaafillee barumsa ta'a waan ta'eef wanta taajjabdee tokko biran darbee ani amma yeroo baay'ee nan taajjaba maalan taajjaba sirna san keessa ijoollee akka hin taanetti reeba dhugaan sitti gaafa sagantaa konsertii qopheessine jechuudha. Konsertii qopheessine gaafa nuti eegallu ni dhufu qorqorroodhaan nu yaasu nutti ol namu jechuudha paateroolidhaan yeroo sana jechuudha paateroolidhaan dhufu aartiin akka waan hin barbaachisnetti ilaalama ture jechuudha. Aartiin amma uummata kaasuu qofaa miti. Aartiin uummata kaasuu qofaa miti. Yeroo san warri namoota cunqursaa turanii har'a immoo abbaan qabsoo nuti irratti caccabeetu jijjiirama fide wanta jedhu kaasuu barbaadditi. Sheeraadha. Isa kaasuu barbaadetan maaliif warrumti aartii irratti warroota weellistoonni keenya bebbeekamoo fi jaallatamoon hedduu yeroo sanitti duukamitti dheechaa turanii warrootumti isaan qabsiisuuf isaan akka hidhaman kaachaa fiigaa ture weellistoota keenya irratti duunee weellistoota keenya hammannee aartii keenya hammannee seenaa keenya hammannee dhaqanii dhagaa diimaa haammatan jedhee Dooktar Gammachiis. Dhugaa jedhee. Nguma jedhe. Haammachuu miti. Mana dirasi gama dhugaa dubbanna yoo ta'e jechuudha. Gabaabumatti artistoota keenya kan akka eebbisaa addunyaattis haa ta'u nama biraa miti kan kenne. Jarattiin yeroo sanitti eessa akka jiraatu maal akka ta'e maal akka hojjetu namni beeku tokko hin jiru.
keenyumatu wal kenna inaafummaa jira jabaadhu mana tokko ijaarra waan ta'eef walumaan ijaarra kasiin jedhu jiru yeroo kanatti har'allee wanti tokko jira wanti mul'atu jechuun wanti kaliirraa hin fooyyofne wanti kaliirraa baratameetu har'a wanti hin jijjiiramne jira maafiin kana kaasuun keenya artiin bakkan seenne hin jiru fakkeenya ammoo fakkeeffachuufis waan ta'e argachuufis deemtee abbaa ta'e gargaartee yookaan immoo qaama aangoo qabu gargaartes artii arrabsiisuun jira. Uummataaf quuqamtee immoo reebamuunis jira. Kanumaa fi artiin inni akkeessa sirriitti akkeessa kofalchiisatuma barsiisa. Har'as taajabbii kuni jira jechuuf kaasne siifuun keenya immoo nu jalaa callistee mee gara ishiitti deebiin. Siifuun tapha keenya akkamitti ilaalaa jirta? Shaggaatti. Sitti tolaara? Baay'ee. Ayyee atis namatti tolta. Mee ati daa'ima qacaleedha. Yeroo waltajjiitti baatu daa'imummaa fi hojii koomeedii kana yookaan hojii artii kana akkamitti ilaalta? Jechuun chaalenjii yookaan muudannoo akkamiifaatu si mudata? Namni maal fa'aa siin jedha? Kan si jajjabeessus jira, gosa baay'ee jira jechuun kan nama qeequs jira. Daa'imummaa keetiin fi hojiin artii kun akkami jechuun wanti chaalenjii si godhufaa jira yeroo baay'ee daa'imummaa keetii irratti yeroo hojjettu ta'uu mala yeroo dura baacoo dhiyeessitu yookaan immoo yeroo dura walaloo dhiyeessuuf waltajjii gaafa dura uumaa si hin naane hin sodaanne durumaayyuu cimtuudha hin jiru. Garuu xiqqoo turtanii ani gara haadha kiyyaa keessattis akkanuma akkanaan hin jenne sobeetan jechuun namni piroosesii wayii keessa darbaa mitire jechuun asii ka'ee abbaan ta'e achi deemuu yoo ga'e osoo asiin ka'een bakkaa sana hin ga'u mitire achi ga'uuf hin gugguufata amma abbee waan baay'ee na taphachiiseera jechuun mudannoo isa mudatu gaafa dura baatu fa'aa ati saalfanne jechuun jajjabaachaa deemuun jira sodaatanii hafuun jira ati cimtuudha jajjabaattee as geesse. Yeroo as geessu garuu gara fuulduraas hin cimtee hin guddatta akkanumatti itti cimte garuu hamma iddoo kana geessutti maal fa'aa si mudate wanti yaadattu jira?